Abdiin dhugaan kirooloksii dhugee ja'anii nagaafachuu turanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafune akkam nagaa jirtu hundi keessanuu maatiin channel keenya. Egaa maggeen waan gaafii namoonni hedduun gaafatan si gaafadha viidiyoo irratti jettee anillee namoo waan namoonni hedduun gaafii na gaafatan asumaan wajjumaan isiniif deebisna jenneeti waan dabreerraa waan bara kiloroksii fi maalii irraa jechuudha keessi dubbatamaa ture tokko jechuudha. Sanirraa isini deebisna waan nu mudatee fi waan jiru dhugaa jiru isinitti himna jechuudha. Maali wanti gaafachuu beetu dubbadhu. Egaa akkam jirtan hordoftoonni keenya hundi keessanuu nagaa qabdanii isiniin jecha. Waan namni hedduun keessaan nagaafachuu ture. Abdiin dhugaan kirooloksii dhugee ja'anii nagaafachuu turanii. Wanni sun isin qofaaf osoo hin ta'in anaafillee gaafiidha. Hanga har'aan tana gaafiin xiyyanaan deebine. Waliin haa gaafannuun isiniin jaaga. Deebisaa isaa waliin haa laallu nin gaafadha. Kiloroksii yeroo abdiin kiloroksii dhugee jedhamee haasa'ame sanii dabree jira waan dabree dhugaa walitti himnaas biratti kaa. Ni ammaan tana jechuun kirooloksii dhugee ja'anii si gaafadhee ture waan naa deebistanii beektaa. Har'a garuu dhugaan fadha. Hordoftoonni keenyallee akkasuma dhugaa barbaadanii akka dhugaatitti ati dila san hunda anuma jaalatteeti kirooloksii dhugdee moo mee naa deebisi. Waan ilaalcha namoonni takka takka itti fudhatanidha suni. San ammoo akka hin taane isinuu ni beekti. Namoonni wayaa gorri kaayiroo keessa jiraatu ni beekaa. Akkam isin fakkaata egaa gaaf tokko teenyeetiin mana kaaffee wayii ijoollee saayimoota akka akkas hin taane gizeettu moo jaalattu moo maal jechuuf? No akka waan akkasiin goonee fi akka hin godhin kan namuu ni beeka. Atis beektaa warri biyya kana jiru hunduu ni beeka. Kaaffee wayii teenyee buna dhuguu jirra. Gaaf san taphatu jira Arsenaal na fakkaatee kubbaa Arsenaal laaluu jira na fakkaatee akkas. Laalu osoo jirru samoona san kaffiyaaloo namichi jedhanii tokko ni jiraami. Of ajjeesuuf maali shugguxii qabatee maal jedhanii irraa haasa'amaa ture dura. Achumaan waan sanaan ammoo taa'ee osoo walumaa gala mirqaanuma jira teenyeetiin kaaffee san keessa poostii feesbuukii irratti godhe. Yeroo godhu qoosaaf goone waan kana poost godhu. Yeroo poost godhu namoonni tokko tokko kaawwaa jechuu jalqaban maal taatee aboo rabbiin as tokko furlaa jedhe naam jedhanii eegas itti deebi'e saa akka kanatti of ajjeesaa jedhee amallee poost godhe. Ammallee namni bilbiluu jalqabe kaasuu dida nammoo bilbiluu jalqabe sagalee naa ergan naa barreessan maam. Waan ati qoosaaf goote kaa namni hedduun namni si rifatu hedduu jira. Anis kaa itti yaadeetii miti akkanumaan teenyee haasaa waluma mari'anneeti kaa hiriyoota kee wajjin kaaffee keessa teenyee waan san kaa akkasii barreesse. Ergasii namni hundi bakka na gaggaafachuu yoo ani bilbila kaasuu didu gara saahiba kiyya kaasiitti kanatti hundatti bilbiluu jalqabe. Waan kana dhugaa yoo fakkeessine hoo waliin jenne dhugaa fakkeessii naan jedhan saayiboonni kiyyas jechuudha. Yaa kaa nama mirqaanee dhugaa fakkeessii bakka naan jedhan anilleen dhugaa fakkeessu maaliif kaa jalqaba dhugaa fakkeesse erga dhugaa akka dhugaa fakkeessee wanti godhe booda yoo na gaafatan waan san namoota na gaafatanii namoota tokko tokko ammoo bakka akkana jiruun natti hadhooyitee jirti maali jedhee deebiseef jira tokko tokko miiseej barreesseef. Kaawwan jalaan kaasne warra naabiluu biyya alaa keessa ta'e biyya keessa ta'e biyya kana ta'e warri biyya kanaa barbaadu yaa ni beekaa warri biyya kanaa nama miidiyaati akkuma piraankiitti wanti godhaa jira abdiin maali jedhanii waan yaadaniif anillee ammoo san booda bakka piraankii mahaa goonu viidiyoo yuutuub irratti manaaman ka jedhu yaadne ergasii of amansiise jechuun anillee hayyee bakka dhugaa fakkeessu manaaman jennee. Yaani maal jaanne beektaa namni jechuun yeroo waan akkanaa kana dalaga yeroo namni irra hedduudhaan lubbuu ishee balleessu qaljitti eegalanii jaan akka qaljitti eegalanii akka qaljitti eegalanii dhugaa godhatanii jaan gaafa waan san namni irra si jajjabeessu waan san dhugaa dubbachuuf kiloroksii miti yoo wanti nama miidhaa dhagaye aananuu taayeti yoo bulee faa yookaan garaas dhukuu danda'a jechuudha dhagee hin dhugu kan kiloroksii dhuguu miti. Yaadni jechuudha. Hanga lubbuuti jaaladhu irraa jechuudha. Hedduu jaaladhu lubbuuti yaadu.
of jaaladha jechuudha walumaa galatti. Kanaafuu akkuma tasaa yaa'u maqaa warruma beekanii saayimoonni kiyyaa osoma teenyuu qoosaa poostii feesbuuk irratti jalqabe dhugaa godhi jedhamnaan yuutuubii fi tiiktook irratti deemee wanti sun jechuudha. Ani yuutuubii irratti laayivii seene. Yuutuubii irratti laayivii seene reediin ni jira. Walumaa gala waa hedduu argitanii jirtan waan achi booda jiru jechuudha. Yaa guyyaa sani isa kanaan laayivii ture. Tiktok irra laayivii irra ture. Maggee abdiin kirooloksii dhugee jira. Maggee abdiin kirooloksii dhugee jira naan jaanii. Atuu deebii deebisaa turte dhagee TikTok irratti waan ati kijibaa dhiisaa. Maaliif waan hin beekuuf jecha kijibaa dhiisaa jennaani aslii fi reedii wallaahi dhugaadha. Deemii bilbilii fi naan jaanii laayivii na cufsisanii ture. Akkas jechuun isin hundi walii galtaniituma gootanii jechuudha. Walumaa galatti qoosaaf feesbuuk irratti jalqabee achi booda wanti kun namni hedduun amanee dhugaadha jedhee garana bilbilee iyyaafataa jira waan ta'eef qoosaadha yoo jette nama hedduu sitti aara kalaas dhugaa fakkeessii waan jedhu. Ana egasii taa'eetumaan egaa wanti geesse booda gara manaa galee hulaa cufee wanti kilooroksii kana waa hedduun maalisi laastii kilooroksii itti naqamu kana itti gurguramu kana waa hedduun keessa isaa dhiqee taa'ee viidiyoo yuutuubii irratti jalqabee jechuun waraabu. Maaliif piraankiidha bakka keessa keessatti piraankiidha rakkoon qabu jedhee of amansee waan ta'eef nama hedduu aarsuu danda'a wanni sun piraankiin sunu piraankiin akkanaatu. Anis piraankiidha jechuun ergasii maal gaa namoonni tokko immoo rakkoo kiyyaa wal qabsan rakkoo kiyya. Abdiin maggeedhaaf fa'aa akkana godhee warri jedhullee ni jira. Namni waa hedduu. Waan naan Innaa abdiin rakkateetis kan jedhu ni jira. Biyyarraa beeta. Qoy waan kana gaafa ati gootu faamiliin sitti hin dubbanne. Anlaa jalqaba faamiliitti maaziriitti yatti himee jiraan. Diraamaa dalagaa jiraati. Diraamaa yuutuubii irratti dalagu jira. Yoo namni waan biraa kana siin jedhe wanti hin jedhini kuni qoosaadha diraamaadha. Diraamaan beekaa miree jedhee akkasii amansiisanii achi warra koonti. Anammoo maal laan jaanni beeta biyyarraa faamiliin irra dawwalanii maggee nagaa fayyaadha nagaa alhamdulillah. Abdiin sababaa kan kee fajjeessu jira jaaniiti. Sababaa kan kee fajjeessu jira jaaniiti. Kun akkanatti haasa'uu jiranii miti gandi guutuun naan jette maazariin tiyya. Yennaan biyyee kijibaan jeene piraanki yoon jeen amma warri biyyaa piraanki hin beekani akka diraamatti waan kana kijibaaf godhu jiranii jeetti dubbadde. Ani isaa hin gaafanne dhugaa dubbachuudhaaf. Hin gaafanne ati yeroo sana seeraan waliin dubbisnu anillee hin dubbisu isin akkasuma yeroo sana waliin turanti. Samboodallee hin gaafanne maaliif hin gaafanne. Ni beekta waan ta'eef hin gaafanne. Ani beekuuf jechaan hin gaafatini. Achiin kan namoonni hedduun kun maggeedhaa fi waan adda bahaniif dhuge kun ammoo waa hedduu bakka. Namni namaaf jecha waan akkasii godhu nama sammuun hin daleeni jeetii yaadaan akka. Yaa hin jiru namni nama jaalatu adda bahee jaartiin adda bahee maaliin adda bahee jedhee namni of ajjeesu suni. Nama sammuun hin jiru. Anuu yeroo sammuun hima sanuu warga qaalichi tokko dhalaadhaaf maali sheeka tokko. Wanti yeroo poost godhee sana irratti lakkaa keetillee kijibaa naan jiran namni dhalaaf jedhee yookaan nama jaalateen adda bahee jedhee of ajjeesu hin jiruuti kijibaa waan akkanaa jaddaan godhina farsinaa dhiisaa jedhee poost godhee ture feesbuuk irratti lakkaa keetis kijibaa ምናምን naan jedhee nama tokko koomenti naa kennaa turan. Innaa wanti suni qoosaaf faniidhaaf feesbuuk irratti poost godhamee jalqaba ofuma kiyyaa barreessee akkanumaan walitti qabamanii bakka jirutti teenyee bakka jirutti jechuudha. Egasii namoo saayiboonni kiyyallee abboo abdii dhiisi kamaali naan jechuun jalqaban beekumaan jechuudha. Achi namni amane ka amanii namni garana bakka hunda na bilbilaa turan namoota tokko ammoo ka bilbila jalaan kaasne warra naa barreesse tokko ka xiqqoo deebisuu fi qaba jedhee yaadu dhugaa akkana maali jedheetumaan achi booda jechuun sun ka deebiseef egaa waan san godhee booda innaa piraank godhaa jedheetii yaadee waan san ofuma kiyyaa baballeesse jechuudha namoonni hedduun gara biraatti akkana fudhatan godhe maaliif waan san eega jalqabeeti kalaas piraankii haa godhu uummata kana jedheetiin yuutuub irra bahee garuu namoonni akka biraatti na hubatanii achi booda ka TikTok irratti ammoo waan geggeeffame waan deemanii beeytanii waan san illee calliseetumaan hayyee haa ta'u jedheetumaan akkasuma fudhadhee maaltu deemata balleessuun barbaanne bas abdiin akkana waan maal bas waa hedduu haasa'aniitiin abdii haa gargaarullee jedhamee waa tokko godhameetiin jira. Sun yaa namni tokko yeroo aada manaatiin adda bahee yookaan ammoo ilmoo wanti jedhu kana rakkoon dhabamu jedhutti
sun akkuma jiru ta'ee garuu rakkoo akkasiitis itti hammaattee sanii miti. Anillee nama haa fakkeessuu ka jedhu san keessuma dabre fakkeessee jechuudha. Wanni sun ammas yoo yaadu na dabbara. Das nan jedhu waan san dabarsuun akkas godhuun kiyya jechuudha. Garuu ani qoosaadha jedhee yookaan immoo prank godha nama jedheetiin keessa waan biraatti namni ammallee san dura waan ati dubbattee ture. Waan sanirratti namni walitti hidhatee jireenya jibbeetii maal jee haasa'u ture. Gari ammoo warri kaayiroo guutuun kirooloksiidhaan coggaarraa fi dhiqoo eegale moo maaltu deemaa jira? Qoosaa ture warra baay'inaan warruma beeku qoqqoosu jira. Kun garasi waan fedhe namni waan fedhe jira kaa'ee warri kaayiroo kirooloksiin qamaa duraanuu warri kaayiroo kirooloksiin godhu. Lakki abdi haraafatiidha. Waa baay'ee jedhanii walumaa galatti dhugaan jirtu aan kirooloksii maaliif dhugan dhuge? Hin dhugus kijibaa wanni suni qoosaaf akkas godhame boodarra gara yuutuubii gizee dhufu piraankii haa godhamu jedhee waan san godhee namoonni hedduun amananii naaf cinqamanii jennaan ammoo kalaas dhugaa haa fakkeessinuu ka jedhu saayiboonni kiyya sanatti lakkii qoosaadha jechuun na dabbaree haa dhugaa fakkeessinuu dhugaa fakkeessi abdii waan kana erganaan jedhanii booda anis dhugaa fakkeessee jechuudha waan san innaa rakkoodha wanni dhugaan jirtu tanumaa jechuudha walumaa galatti namni of balleessanuu namni dalagateetiin jiraachuu danda'u dalagatee waan akka fedhe ta'uu danda'u jireenya ofii fedhe dabarsuu danda'u. Waan godhuu kan keetitti dastanyaana? Laala gammachuun qabu waan jechuun yeroo takka qoosaanis akka qaba. Qoosaan bifa qaba waan ittiin qoosanii waan ittiin hin qoosne hedduutu jira. Waan maqaa kee ammoo gadi qabuu danda'u tokko. Amma waan san godhuun kiyyaan maqaa kiyyaayyuu gadi xiqqoo gadi buusee jira sadarkaa kiyyaayyuu gadi buusee jira ni beekan namoota biratti. Namoonni hedduun akkasii nan beekan waan ta'eef. Waan san godhuun namni bootaa guddaa si qaba. Garuu ati namni maalis si fudhatee akkamitti namaaf jecha lubbuu isaa balleessuuf yaala. Namni akkas jedhee itti fakkaata itti amane akkasitti yaada. Namni hin beekne jechuudha. Naa wanni suni xiqqoo isii anaayyuu naaf hin taane walumaa galattuu garuu gochi suni kijibaa jechuudha dhugaadhaanii miti. Wanti kilooroksii fi maali jedhamu kilooroksiin qullaadha akkuma agartan isinuu viidiyoo argitanii namoonni hedduun viidiyoo sanarratti xiinxala kennaa jiran namoonni hedduun viidiyoo irratti ani immoo maali sodaadha kilooroksiin saamunaa fi waa meeqaan dhiqee jira keessa isaa maaltu na sodaachisa duwwaadha aanan xiqqootti naqee jira malee waan biraa hin qabu duwwaadha jechuudha kilooroksiin ati keessaa dhiinaan barna wanti kamuyyuu bishaan hin dhiinaan ni baami. Akkasuma silaana taate liqeetuma afaanitti ooluuf hin qabu. Inni amantu dhiiteetu. Liqeetu fitta. Innaa akkanuma godheetiin gizee masanfaa kufee beekte innaa xiyyitiin dhaabee kijiba namoonni hedduun waa irratti haasa'aa turan. Sun ammoo dhugaadha namni seeraan xiinxalee waan tokko laale kijiba akka ta'e ni beeka. Warri biyya kana keessa hojii jiraannu hunduu kijiba ta'uu ni beeka. Maaliifuu yuutuuba irratti kana duras piraanki dalagaa turre waa hedduu dalagaa turre waan ta'eef namni akkasitti waan san dhugaadha jedhee fudhatu jiru. Oromoon teenya tun gara laafeessa ni beekta. Oromoon gara laafeessa yaa gara Oromoon daftee namaaf rifatti daftee bas kuni amaluma aadamu Oromooti. Oromoo waliif rifachuu fi gara laafinni Oromoo beekamaadha. Sanii irratti namoonni amananii anillee waan namni amane kana hin dhiisu dhugamaa fakkeessu. Sheemiin na qabe kaa'ee namni maal naan jedha yoo kijiba jedheen ka jedhu dhugaa fakkeessine. Garuu ergasii booda garuu anuu das nan jenne na dabbaree jira. Guutumaan guutuu anuu TikTok sanuu dhiisee san irraa badee barachi booda. YouTube wallee irraa badee kun amatti deebi'e. Anuu nan gammachisne wanni osoo itti hin yaadin goote booda seenessan dhugaadha. Anumaafuu nan gammachisne walumaa galatti wanni kilooroksii suni akkana. Kijiba. Angaafuma sanuun jee garuu gizee nan akkas jee namni nan amanne. Wallaahi dhugee jira maggee mucaan kan kee hoomnaa. Mucaan kan keessa jira quba qabdaa. Noo dhufee jira. Mucaan kan kee hoomnaa dhufe. Haay. Naaf jidduudhaan nu jeeqeeti dhiifama walumaa galattuu wanti sun hunduu kijiba ture. Dhugaan ture. Wanni sun hundinuu kijiba ture. Ani gaafuma sanuun jee. Akka wanni kun dhugaan tahini mustahiil waan akkanaa ni yaada jee hin yaadu. Saniifuu warri gaafa san dararamaa turtan warri gaafa san hedduu takka cinqamtanii jirtanii dhiifama bakka isaa bu'ee dhiifama isin gaafadha. Anillee dhiifama jedhee jira. Dhiifama isiniin jennee jirra. Wanni dhugaan jirtu immoo piraanki goona jaaniititi addunyaan dhugatti jalaa jirjiramte gaafa san isin rifachiisu.
jechuun dhugaan sanii sa'a sanitti ammoo naa'if kaakuma beekan bira ture xiqqoo sii dhukkubee ture yeroo san namni kaasanii illee wal fakkeessee waa hedduu jejjedhee waa yeroo san waan dhukkubee tureef walumaa galattu hundu dhugaan turre dhiifama gaafannaa dhiifama isin jennaa har'a viidiyoon keenya kanuma isin na gaafannaan namoonni tokko tokko gaafannaan isinis namni na gaafataa jira dhugaa himi kanaan jennaan hin dhufne dhugaa isin himne jechuudha yeroo biraatiif viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinuuf nagaan nu tura laayik gochuun irraanfatinaa viidiyoo keenya laayik tuqaa hundi keessanuu laayik osoo hin tuqin hin bayinaa namoonni haaree taatan sabiskiraayib godhaa yaada keessan ammoo koomantii jalatti nuuf barreessaa galatooma hedduu isin galateeffanna baay.